generation haaraan jalaa dhufuu jira. Garuu organizational structure, organizational capacity, challenge of opportunity jalaa dhufaa jiru kan observe godhee deemuu danda'u bakka hedduutti mul'ataa jiru. Bakkoota muraasatti malee bakkoota hedduutti mul'ataa jiru. I have observed some of our oldest community organizations, Seattle, Atlanta, Toronto, they are recovering. I'm witnessing some weaknesses. Obviously, Heddun Kaisan, you have been here 20 years, 30 years. Baroda kana keessatti maybe ijoolleen teessanis baratte college seente, you might not see the need for the community organizations. Heddun keessan immoo zamana kuulii keessaa baatanii professional hojii keessa seentanii business uummattaniitis gara independent ta'utti yoo deemtan maybe the relevance and the importance of the community might have diminished. But I want to advise you, community organization ni hedduu isin barbaachisa. Ijoolleen teesse yoo kolleejii fixaatte ijoollee ilmaan horuu teessi. Ilmaan siisan aadaa fixaa isaanii irratti, eenyummaa isaanii irratti, amantii isaanii irratti guddisuun barbaachisaadha. Saniif immoo jaarmaa hawaasaa isin barbaachisa. Jaarmaa hawaasaa deeffattanii ijaaruun barbaachisaadha. Dhugaadhaa afooshaan waldaaleen amantii jijjiiraachuun gaariidha. Ta'us garuu hagoobara karaa haa ta'u. Atlanta, I remember Atlanta was one of the first. I think you guys bought the house even before Minnesota. Na fakkaate on dongoruu baadde amma dura. Amma garuu daran cimtanii argamuu qabdanii. An assignment I have for you. Jaarmaa keessan deebisanii yoo jaartan malee gara fuulduraatis challenge gurguddaatu isin mudachuudhaaf ta'a. Hedduus Oromoodhaaf advokeet akka gootaniif Itoophiyaadhaaf advokeet akka gootaniif miti. Amma booda tolchinuu sammeessinuus waan Itoophiyaa achumatti affeellentee achumatti bukeessinee achumatti tolchina. Hojiin guddaan nuti goone yoo jiraate qabsoo Oromoodhaa hirkattummaa diaasporaa jalaa baafnee jirra. We are not going to bother you too much. Hiriiraa fi daawunii fi UN jalaa aga tokko isin baafnee jirra. Jaarmoota biyya alaatii isin dararee hedduu isaanii biyya galchinee jirra. Maybe once in a while akkana dhufnee yoo isin irra baafne malee hedduu akka dursan hirkattummaan uummata keenyaaf qabsoo keenyaa uummata biyya alaatirraa biyya galee jira. However, biyyi teenyaaf uummanni keenya ammallee dantaa sanirraa qaban. Keessattuu in the long term rakkoo amma waraana keessa jiru kana keessaa baanee biyya san guddisuudhaaf beekumsi contribution uummata keenya biyya alaa laafaa akka ta'u miti. Kana gochuudhaaf ammoo akka namaattis yoo dalaydan yoo jabaattan akka hawaasaattis yoo jabaattanidha. Kanaaf ammoo jaaramuun gurmaa'uun barbaachisaadha. Confusion amma ta'u qabsoo Oromoo keessatti baroota dabre kana keessa dhufe hamilee namoota harcaasee namoota mana galchuun waan yaadatamu waan hubatamu. Ta'us garuu mishina qabsoo mishina uummata kanaa mishina hawaasaa redefine godhanii tajaajila irratti fuulleeffatanii deemuun hedduu barbaachisaadha. Wanni naadaraa isiniin jiru namoota jajjaboo jira. Faayoo fa'aa jira. Akkamitti magaalaa faayoo fa'aa jiran keessatti waldaan hawaasaa qabbana. It's very important. Akkuma kiyya dulloomtee siyaasiinis. Kanaaf push godhuu danda'uudha qabdanii jabaattanii hawaasa keessan jabeessuu qabdan dhaamsa jedhuun qaba. Waliigalatti I will open up for the discussions. Normally hogganaa gaafatanii energize ta'a. Wanni kitaaba kana barreessee isinittillee fideef yeroo hedduu yeroo waa qabbanaayan bakka irraa kaan namni waan hin yaadanneef at least during my lifetime wal'aansoon teenya eessarraa kaatee eessa geessee ijaan maaliin argee kallattiidhaan maaliin keessatti hirmaadhe ka jedhu katabee isinii dhiyeesseen jira. Baatii lamaan tuur godhe kana keessatti kitaaba caalaa siyaasaa irratti fuulleeffanne namni hedduun kaas jirtanis bakka biraa jirtanis kitaaba isin arganne ta'a ka argattanis hin dubbifne anis xiyyeeffannoo guddaa
contemporary political irratti focus waan hin godheef ilaalle ta'a. Gara fuulduraa hopefully kitaaba eegee dubbiftan booda version English version will also be out in a couple of weeks. Bal'inaan keessatti mari'anna. I think there will be lessons to be learned for yourself, for your children. And what I want to encourage you is to write as well. Barreessa seenaa keessan barreessa ijoollee keessaniif kaaya. It doesn't have to be a 500-page book, maybe a 100-page or a 3-hour audio. A story keessa yoo barreessitan waan hedduu isin fayyada. The process of writing the book, rereading, editing the book, helped me rediscover my own identity, my own strength and weakness. So I think my final message is really namoonni keenya biyya alaa jirtan Professor Muhammad irraa Hansee, Dr. Sintaayyoo, namoonni hedduun seenaa ajaa'ibaa keessa dabartan kana yoo barreessitan, I think it will inspire my children, your children, and our grandchildren and successive generation. Hopefully, reading my small contribution will encourage, will empower people. Kanumanja, I will drink a little more coffee while you are asking me questions. Hopefully, I will be pumped up a little bit. Again, Canadians should apologize for putting me in this condition. How much around sneaking? Aye, wangonu. Sarara kanarraa nama lama fudhannee yoo danda'ame dubartii tokkoof dhiira tokko goonee gaafii gaggabaabdu to the point gara gaafii qofatti yaada baay'isin misbaahaasii qabnaa nama tokko argaa jira nan bira dubartii achi jirtu isittiin deebi'a isaan lamaan haa gaafatanii gara carraa isaan lamaanii kenne as dhuftanii because maayikiin waraabuudhaaf naan tolu iyyuu as baatanii as dhuftanii akka wanni gootan asitti irra tolu maayikiidhaaf haa toluuf like sagaleen baalaansi naan ta'u. Zach, Abdullah Matim Tikari, Matim, and I don't care anything. Johar Bagawal Garre, Absotan Resa to Aluman to Re, Angatoko. Is it a Kotoka, Abson Casmon of the debate, Gamagama Legira, Nukoran Toku? Is it a Kataka Cassi, a lucky Casimiti, lucky Cassiju, Mormon Nigira? They no more Galintanya Tokumatino, but Legira, and I think a Mazas of Fetch of Yagarte. Isanis Bagarabir Rakosan Kesas Base Arasu Walgarre. It could have been worse. Yaro the Manera to Sani Visavirosa, Umusan Kesa Tegaticalte. We lost so many Oromo Kapsao that Abun Kamnet Abne, Yagati Bati Kanajidutis. Kapso Kanakabajandetuma at the Sankesa after Bagaset Mulla Devajay. Egan kana jee wanni ninju baay'ee hin jiru har'a warra as jirruuf eebba kitaabaati waa'ee polotikaa baay'ee haasa'uu fi Jawaarillee dadhabsuuf miti waa'ee polotikaadhaa Oromoodhaa yoo kaafne bal'aadhaa guyyaan tokko nuun gahu waa'ee polotikaa sanaa soinnee banee baruu barbaadu waan guyyaan kun waa'ee eebba kitaaba kanaa ta'eef kitaabni akkuma jette barruu qabsoo irraa garraa manni Oromoo godhe keessatti osoo waa hedduun katabamee jiraate probably faayidaa guddaa irraa arganna turre kun ka jalqabaa ta'uu baatus waan kana dura katabamee fi waan amma barni barreessa kana keessaa waa hedduu arganne waan nu jajjabeessa rakkoo agarree fi dadhabina qabnus keessatti agarree kan waliin deemnu karaa itti waliin deemnu sanillee irratti walitti mari'annu jeetiin abdadha haa ta'u
Yaadaan qabu jira. Atis jettee jirta namni illee jira. The Oromo situation around the Khaisat, as I might see it, it is rakkoo hudduubatti qabsoon teenya deebitee uummanni keenya mana galee abdii muratee sanbira kutee bakkatti irkatullee dhabee karaa deemu wallaalee maaliif Oromoon maaliif qabsoo san keessatti namni kun dilli kun kadhume kun rakkoo Jawaar keessa dabree irraa walitti dabaltee maaliif kun ta'e jennee wal gaafachuullee dadhabne we just remained personally maraachuu waan akkasii san keessa seene. So kanaaf akkitti amma deemaa jirru kun arra hawaasni keessa jirre sun warri as jirtan kun arraan tana keessatti probably Jawaar rabbitti godhan yoo Jawaar baruu waa ta'e probably gabbaatanii Jawaarriif illee kan iyyatanii dan maybe xiqqoota. We are in that situation. Jawaar hidhamee jennaan biyya san keessatti daltii takka arraan tana si jibbitullee akkasii jibbitu taasisoitti maal Beetlehem tajaan takka. So she was saying gaafa Jawaar qabame Itoophiyaan ibiddaa qabataa jedheetii yaadee ture jette. So she saw wanni argite maal Oromoo cal jette. Sad. Haacaaluun du'eeti arraan tana keessatti kan boonyan jiru mana kana keessa haacaaluudhaafis we lost such a young person who rallied Oromo together as Jawaar. Haa ta'u immoo waan biraatiin deebi'a arra Jawaariif wanni niin gaafii qabu akka gaafittis which concerns me also because qabsoon tun anaafis siifis waan takka. Atis kaastee jirta ati nam tokko probably anything can happen to me to you karaa rabbiitiinis karaa namaatiinis yoo arra ati waa taate probably qabsoo tana waan ati itti jirtu kana namni itti fufu is there tokko. Akka kafaa'oo wajjin jirtuttiin beekaa ta'a. Kafaa'oo wajjin jirta jettiin dhaabni kee kafaa'oodha. Kafaa'oon waan ati amma ittiin deemtu kana are they supporting? What? Are they supporting you behind you? One person is one person. Abdadda. Beka. Jaarmatti amana Jawaarisi anis jaarmatti namana. Politikaanis jaarmee malee hin deemu. Do you have jaarmee arraan tana politikaa kee kana ammaan tana ittiin deema jettu kana wajjin itti deemtu qabda tokko. Of kafaa'oo wajjumaan kanatti jirta lama. I am happy if you establish a new organization to join you which promotes the Oromo struggle forward. Sani akeeka sani jiramoo karaan nagayaa kan ati jettu kun akka nam tokkootti kophaateetitti kan itti ooftumoo how we going to proceed qabsoo Oromoo tana eessatti ofu jirra maal godhuu deemna. Organizationiin Oromoo kammaan tana faca'ee jiru kun ammaa huni agartaa dhaabaan keessa jiru wajjin haala keessa jiru ni agartaa. Biyya san keessatti waa takka godhuun amma akka jiru kana keessatti dadhabamee we couldn't promote anything. Hidha jira namu biyya san keessatti waraana tokkicha kararaan tana argaara jiru malee. Let me talk man. Ifama wajjin rakkin na dhagaye takkitti daqiiqaa kanaa kan nin fita daqiiqaa takka. Waraana tokkicha arraan tana xiqqisha Oromoo biratti abdii qabatee mootummaa ammarraan tana jirullee waan tokko karaa bansiisu jiru kana alatti organizationiin cufti mana hidhaa jira. Kanaaf dhaabijanii wanni ati ittiin deemtu kun are you by yourself or you gonna have create godhu deemtamoo kafaa'oo wajji deemtamoo yookaanis uummata Oromoo kana walitti qabdee dhaabaa jiru kana walitti qabdee waa godhuu deemtamoo how we gonna proceed qabsoo arraan tana facaatee kana dadhabde jirtu kana jechuu jirru kana kanumaan ja'a ifama wajji. Achin lafa juga. Kam Jawaar. Nagaa. Amma gaaffiin obboleessa keenya Jawaariif qabu baga nagaan deebitee baga nagaan asitti deebitee
Garuutu gaafina siif qabu takka uummanni Oromoodha karaa meeqaan dhumaadha hoggaa hundaa'u dura taa'aan isaaniidha Oromoodha. Minilik waan hin tahin dura taa'aan Oromoo hoggaa hundaa'u Oromoodha. Kadhumus Oromoodha. Garuutu kun amma akkaataan gartee uummatni keenya qabsoon teenyalleen itti fiixa hin baane Oromootu biyya bulchaa jiraa jedhama. Oromoon biyya bulchaa jirtii jedhaniiti addunyaan guutuun silaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhaniiti itti dhiisanii garuutu Oromoodhaaf qabsaa'u hundinuu silaa Oromoo biyya bulchaa jira isin maaliif gartee biyya bulchuu qabna jettan keessantu biyya bulchaa jedhanii haala akkamiitiin Oromoodhaa miti ka biyya kana bulchu harka dhibbaan dhibbatti masaraa Minilik takka masaraa keessatti masaraa Minilik qotamtee ibjala hin kaayamne yeroo duraatiif jechaadha. Oduma gartee hundinuu gartee maqaa Oromoodhaa qabataniituma odoo gartee masaraa san ta'aniin ummata fixaa turaniiti garuutu tun ta'ammaadhaa ta'addaati. Haala akkamiin Oromoo miti ka biyya bulchutti jiru amma akka Oromoon biyya nuuf bulchitu jennee akkamitti gartee fixna jechuudha. Ta'an immoo Mahammad Abdoosh ni jirta. Yusuf ni jira. Akkan Jawhariif itti yaaddawaa ture yoon hin kijibee as jiran yaaddawaa tureetiin hedduu yaaddawaa ture Jawhar gaafaas jiru yoon hin kijibe hedduun yaaddawaa ture akka biyya san hin dhayne Jawhar akka biyya san hin dhayne biyyiti sun ummata OPDO tana anjoollerraa hin guddisee nin beeka akka ummata gartee qottoo dabduu taate mukumaan falaxuuf malee waan takkaafillee hin taane isaan. Ummatni Tigreetuun beeka gartee afaan waliin hin beeknu kanumaaf itti fayyadamneetuma darbuudhaaf deemnaa ja'an himan jecha. Garuutu isaan hundatti himeetiin guyyaa tokko masgiida ummaatiyyaa fi abbaa mana kiyyaatu wajji dhaqee maaliif hin seenneen anjaan Jawhar du'uuf deema kunoo biyyatti deemuuf deema si wajjin haasawaa ture. Jannaani don't worry he is brilliant guy naan jeen. Si tunanje mo wani tunanje Yusuf tunanje Jannani please don't say that he gonna die jeetin akkasitti lakkisa Jawhar kun gartee qabsoota naaf laffa'ee jira akka hin duune taa ummata keenya osoo hin jiru Jawhariin illee maaliin jeen itti dhufeetin biyya hin dhaqeen biyya tanaan ummata kanan hin beekaa ummatni gartee OPDO'n tun badduudha taayin jeen akkasitti biyya sanis osoo asii gartee osoo asii qabsaa'ee irra caala gurbaa tokko agarsiiseeti Jawhar Mahammad abbaa biyyaa jeeti alaabaa kanaadhaa qabatee utaala ture san dura amma akkasittiin mee namicha kana laalin jeen irbuun siyaa qabduun jeen yoo biyyatti deemte haala kanaan akkasitti biyyatti deeme garuutu nama hedduudha gartee nama hedduudha dhabne tun dhiisi taphaa miti bar inna waraana tokko leenjisanii dhabu jechuun anna biratti taphaa miti ummatni Oromoodhaa basma amjee ijaaniiti qalan jecha way amaarri onnee qabateeti onnee teenya qabateeti malee ammas gartee mootummaan kuni lakki attanaan durallee namni hedduun illee akkasuma naan jaani yeroo tana naaf kenne is important maaliif wanni kun barbaachisa isa kanallee hanga fedhellee ilkee harreen dhiitteef nuti walillee dhiinu actually harreen dhiitteef ilkee walirraa hin jigsinee ja'an kaleessa yoo hoggaanni mana hidhaa jiru akkam turre rafnee buluu hin turre. Mirga fiitis kabajanii feetis kabajuun bareeda. Daqiiqaan kasii kan nama keessatti goolabe ammarraa daqiiqaa sadi fudhadhu. Oh, amman goolaba. It's okay. I can finish it. No, I can finish it. No, I can finish it. No, I used to. Because man kanya mirga na maka hilane. Min beka bagala ko gani. Okay. Aye.
balleessaan ana biratti fudhaa. Taayimii laala qoy walaa dhageenyu. Bakka hundattuu isteejii yeroo jalqabaa akkanuma nama harkaa ta'a. Ammarraa kaasee daqiiqaa takkaa fi sekondii 30 irratti nin dhaabaa. Gaafii yoo qabaattan gaafii yaada yoo ta'e sekondii gabaabaa keessatti yaada keessan kennaati akkasitti bu'aa. Obboleettiin teenya yaada ofii sirriitti dabarfattee jirti homaa irraa nan qabne. Nama dhumaa fudha sarara kanarraa. namni afaan biraa ሌላ ቋንቋ የምትናገሩ ሰዎችም ካላችሁ እንትን ሐሳብ እንቀበላለን ደቂቃ ተካፊ ሰከንዲ 30 ሰን ተብራ ኦቦሌወን ተንቴቱ ዱርሴ ሲጉቴ ከናፉ ናፉዱቲ ደቂቃ ተካፍ ሰከንዲ 30 መት እናጎድ ደቂቃ ተከት ሌዲንግ አብሰራ ኮሚ ዱራን ዱርሴ ወን የቹ በርባዱ ጆኸር የሮዴራ ወልቤ ናሚኒሶታን ትሬሪ gabaabdumatti yaani waan social media gubbaa deemaa jirtu tokkoon nagaya akka manguddummaadhaa Joharitti ergatanii jiranii yoo sun dhugaa taate Johar manguddummaa maali beektaa manguddummaa waggaa jiranii akka seenaa tokkoo jira Jamaal Abdunaasir Arabootanaa waltaa isa jeeti booddee gizee booddee isaa interview godhanii akka walii Arabniin gallettiin walii gallee addaan gallee jaa akkasillee ta'us waliigaluu ta'us mee Johar waan sadibsaa nu godhu kana biraatiin galatoomii taa biraatti akka ta'e irratti ta'u ijoollee yeroo qeeroodhaa ammallee diree dawaadhaatti hidhamanii sagalee dhabanii warri silaa isaan walitti gaafasa wal gartee wal doggommii yookaan lola qeeroo wajjin turan alagaan hundi biraa banii asii nama babbaasuu haasuu nama barbaachisu yeroo irraan feesisu ijoollee Oromoo qofaa hidhatti hafee nama 500 turanii san keessaa hamma ta'ellee takka tokko bahanii irra guddaan ammallee hidha jiran baroo irratti fardanii yeroo san Johar ijoollee sammee sagalee ta'ee fi irraanfatamanii jiranii irra guddaan isaanii boondii jedhanii boondii namaa keenyatti maallaqa kaayan tokko maqaan isaa lakki boondiin maallaqa kaayanii baasanii jira waasii santu dhabanii horii san dhabuudhaaf hidhatti hafaniitti san sagalee ta'eef jechuu barbaada galatoomaan Ibraahim Muusaati hedduun keessan na beektanii ho'i. Sa'a fayyadamuun akkana kuno sakandii 10 jedheen sakandii 10 saniin naa xumure one more last kadhuma hayyee kottu atillee sillamaan hin kadhumaa godha hayyee jawee I think duruma ol beenna natti fakkaate biyyumarraa beennaa wanti sii dhaamnu intala jaarsaati hin beetta bii ta'enna haala guddoo keessa umrii jaarsaatiin nu dhiyamee deeme abbaan kiyya umrii jaarsaatiin naa dhaamee deeme biyya kana maaliif magaalaan kun keessanii maaliif gara baadiyyaa galtanii ummanni keenya maaliif gara baadiyyaa yaatan jennaani nu barumsa hin qabnu isin itti guddifna nurraa fuudhaa jedheen naan jedhe jennaaniin maarree gaafa umrii ijoollummatiin inni nan beeku ta'a yeroo inni asallaa jira yeroo inni adaamaa jira yeroo inni kaalifoorniyaa jira yeroo inni immoo duniyaarra jiru immoo kanaadaa jira baradoo keessa heerumuuf deemeeti duukama deema akkuma inni deemu gaaf tanarraa amma wanti sii dhaamnu ilmaan jaarsaatu waa baay'ee beenna waan sii dhaamnu keessaa jawee biyyi keenya guddaa nyaattee hayla sirraa xiqqaa nyaattee si nyaatti yaa rabbii jedhi hin galin naannoo matana keessa deeme asumarraa dhiiti malee gara biyyaa deemtee dhiita nu guddistee nullee boochiftee haacee dhabnee akka mataan sirrii nu taane guyyaa sana dhiirri muluun hin dhalattu dhiira ta'eef lafaan dhuftu ilmallee dubartii ta'eef immoo gadhee taatee naftu jabaadhu rabbi si haa gargaaru tana sii dhaamaa intala jaarsaatti jabaadhu hin galin gara biyyaa. Galatoomi daqiiqaa isii sirnaanii kadhumaa kuno. Hayyee akkama ooltan jawaa keenya baga nagaa dhufte ammallee irra deebi'eeti gabaabamatti wanni jechuu barbaada. Akka dhageenyu seenaa irratti illee qabsoon bu'aa baay'ee qabdi karaan qajeelli hin jiru. Sanumatti aansee bakka ati geette kana
akka namoonni seenaa beekanitti illee keessa dabarsanitti illee nama hedduu jira. Gahanii illee bira gahanii illee haga hiittatan illee ganii haga kufanitti illee jechuudha. Ati illee guddannoo illee beekuu illee baanuu dhageenyee jirra jechuudha. Qabsoo guddaa geggeessitee hagadhaan yaadadhaa gaafa ati laaptaappii kan kee lamma kennite. Nukilaara kan keeti. Nukilaarri kan kee asii ka'ee galchitee achitti gaafa san. Dhugatti gaafa sanii. Jawaar nukilaara galchee bilisummaa wayii geettee jennee abdannee turre jechuudha. Haa ta'u amma wanni kanarratti aansee wanni si gaafachuu barbaade jawwee keenya ga'a. Qabsoon tantee taardhaa takaleessaarraa garaagarummaa qabdi. Yoo qabaatte ammoo akkamitti jetti jechuudha gaafiin kiyyuma kanumaa galatoomee. Akka isii kana qofa yoo taatan sheeka dhoggachuu hin danda'u isaantu eebbisee sheekni kotta akka isii kanatti. Okay. Assalamu alaikum. Garuu dhaamsaan qaba. Afaan Oromootis barreessuu ni dandeenya garuu ilaa afaan sagalees dubbachuu ni dandeenya. Afaan Amaaraffaa fi afaan Ingiliziitiin xiqqoo barreessa. The organization that I lead is called AIC, African Immigrant Communities of America. My organization worked in peace building for the last 3 years. We were returning back and forth, Jijiga, Harar, Somali region. We build peace in our region because I am concerned being that part of the country. As a religious imam and sheikh, I don't want to be a watcher of differences when our people are dying day in and day out. ብዙዎቹ እንደምታዩት ቲፎዞ በቲፎዞ ነው የሚሆነው። አንዱ በአንዱ በኩል ያጦዘዋል፣ ሌላው በሌላ በኩል ያጦዘዋል። የእብድ ገላጋይ ዱላ ያቀብላል። ወዴት ነው የምንሄደው? Where are we heading? As a religious father, what can we do to help? ያሉትን ዲፈረንሶች እኛ ኢማሞች ብዙ ሰው ነው የምናሰግደው in millions, in thousands. የምናንቀሳቀሰው ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። ግን የፖለቲካ ኤሊቶቹ አንዳንዴ ያንን ኢንፍሉዌንስ እየተጠቀሙ ወደ አንድ ጓራ እንዲገባ ነው የሚያደርጉት for their side, for their benefit. እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ትተን for the sake of our people, for the sake of our unity, for the sake of our children, moving forward ይህንን የመሰለ ሀገር ይዘን የምንባላበትን ጊዜ መቼ ነው የምናከትመው? መቼ ነው የምናበቃው? ሰው በመሬታችን እንዳይሞት ሰው ሰራሽ በገዛ እጃችን የምናደርገው እንዴት እናቆም? የሚሞተው ኦሮሞ ነው፣ የሚሞተው ሶማሌ ነው፣ የሚሞተው አፋር ነው፣ የሚሞተው አማራ ነው፣ ትግሬ ነው። ለምን? ሂውመን ቢንግ ምን እናድርግ? what can we do as part of peace builder? እያንዳንዳችን እባካችሁ ተሾሙልኝ፣ የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ተቀበላችሁ? የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በአማራ ይስፈን፣ ሰላም በኢትዮጵያ ይስፈን፣ ሰላም በሁሉ ይስፈን። እነዚህ የሰላም አምባሳደሮች ምን እናድርግ ሰላም ለማውረድ? ወንድሜን ጀዋርን እጠይቃለሁ። what can we do to help to build lasting and permanent peace in Ethiopia? Thank you. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዱማ ሰነ ፉዴቲ አቹማን ገረ ጀዋሪት ዴቢሳ አቲስ ገባብስ ጋፊ ቶኮ ዮካላ ኦኬ እንገባብስ ጋፊን ኪያ ጀዋር dhugaa dubbachuudhaa fi namni akkaan qabsoo Oromoo keessatti akkaan dinqisiifadhuuf akkaan jaaladhu keessaati nama jalqabaati. Kanatti aanseet immoo gaafiin kiyya gaafima lama. Gaafiin kiyya inni jalqabaa walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kana irraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf as keessatti deemaa jiraa jedhan. Bizinesa hojjechuudhaaf dhugumatti deemutti jirtamoo waan kanallee namoota kanaaf deebiin kan kee maali waan jedhudha. Inni lammaffaan immoo adeemsa amma deemaattu kana keessatti gareen ati qabdu yoo jiraate guruppiin si duubaan jiru yoo jiraate qabda. Kanaan dura yeroo ati hidhamtu nama tokkocha ummata kana sochoosuu dhabne. Nama tokko namni tokko sochoosuu hin dandeenye.
Kanaaf immoo namni tokko hin jiraataa hin du'a. Namni tokko gaafatu nama biraatu bakka bu'a. Gareen ati qabdu jiraas keessatti waan jedhu gaafii qaba tanuma galatuma. Alright. Gaafiif deebii xumurreerraa gara deebiitiif gara waltajjiitti deebina. Galatooma xiqqoona wayyeessitan gaafiidhaan. Gaafii gurbaan dargaggeessii amma eegaleerraa kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami? Kitaaba akkanaa barreessuun bar hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee yoon biizinasa ittiin hojjedhee nama bar kitaaba barreessuun jiraachuu jira. Nama hatu discourage godha, nama dalagatu encourage godha jiran. Warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalagate aboo yoo dukkaana banate hin jeenaan dukkaana haa banatu dhoortoodhaan akkasin irraa hin jiraanne. Namni rakkoon tokko numaa ka uumame namni miskiinummaa keessaa bahuuf jecha siyaasa seena siyaasaa san mala ittiin jiraatu godhata. Kanaaf namni siyaasaa dalagatuu hin qabu yaanni josuun yeroo hedduun hin dhagaa Jawaar bileenera maali osoo nagada itti beekee ittiin dalagadhee rakkoo irraa hin qabu. Alhamdulillah garuu I have my own means of income, I work. Kitaaballee akka gaarii gurgurree jarrillee facaasanii yoo inni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan kitaaba biraallee kan dhufu jira. I think baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna. Gaafiin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan barra there is something weird about Ethiopian political discourse. Entrepreneurship should be encouraged, not discouraged. How do you want to shame somebody for working to earn money while encouraging somebody who robs a country in broad daylight? So I think that needs to end. Inumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban. Wanni siyaasa taphatee balleessee daraqnoo politikaa ጓዶች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደረቅ ነው። የፋራ ፖለቲካ ነው። ነጋዴው የለበትም፣ ኢንጂነሩ የለበትም፣ ሐኪሙ የለበትም። ቲዮሪ የሚያውቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት። ሶ ፕራክቲካሊ ወኒ ፖለቲካን ኬኛ ድራይቭ አይዲዮሎጂካል ዶፍቱ ከይሳ ቶኮ ፕራክቲካል ዋን ዴሙ ጅሩ አማ ዋን መጆሌ ለማንጎረ ይሩ ከነው ጀቱ ወላልተን do you think if they osoo nagadanii jiraatanii amma duroo beeytan amma naggaadeen tokko dur baadiyyaarraa eegaleeti xiqqoo waggaa dalagate harreetti buna fe'ee dhufee dhummuugaatti dukaan xiqqoo takka banatee miizaana kaatee buna bita. Buna san walitti daddabalatee san booda miica takka machaaraa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga soddomaa takkaan. Gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata. Dirree dhawaarraa ammaa asuma cinnalaa kitee jechuudha. If the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people, arra corridor limadi yani mana nibrarra jirtu hunda digani digan because the real economy of Ethiopia, particularly the commercial aspect, is on the street. Sandinan, you are destroying the entrepreneurial class. You are destroying the merchant class. The merchant class is probably less than 10% of Ethiopian population. What Abiy is doing in the name of corridor limat is really destruction of the merchant class. ይሄ ካለማወቅ የሚመጣ ነው በተወሰነ ደረጃ። አለማወቅ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ከማጣት ነው የሚመጣው። therefore ፖለቲከኛ እንዳይነግድ ዲስከሬጅ እንዳታርጉ። እንዳውም ሰርቶ አሳይቶ እንዲገባ አስገባ ኢንከሬጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ነጋዴዎችም ግቡ ወደ ፖለቲካ ውስጥ። ስትገቡ ግን የህዝብን ንብረት ለመበዝበዝ ሳይሆን በንግዱ ዓለም ያካበታችሁትን ዕውቀት ከዜሮ ተነስታችሁ ሀብታም የሆናችሁበትን ዕውቀት ሀገርን ከውድቀት አንስታችሁ ሀብታም የምታረጉበት ለማድረግ መሄድ ጥሩ አማራጭ ነው። ሶ አይ ቲንክ ጋፊን አተማሊ ፈከነ ጋፈትኒን ናገላ ገሩ ኢሮድ ዋንደ ዴዋን አርጉፍ ሰን እረት ፉለፈቹን ጋሪ ታየት ያዳ ጋራ ጋፊ ሲሪየስ ይቶጋን ዴቤ ሚስባ one of the veterans here, the regular.
Eegaan gaafa dura argee irraa kiiloo gara 60 dabaleetiin sanirraa gadi irratti ammallee dabalu jira. He has been there. Kiiloo takkan daballe. So is you know, one of the things about this story is when I go, I see people who never give up. Resilience. Gaafa qabsoon hawwitus, gaafa qabsoon qabbanoitus, there are people who remain constant, who remain committed to it. And that is really my fuel. Sometimes, you know, when you discourage nama goda, yeroo akkasii namoota arguun kun waan gaariidha. It was good to see you, Misbah. Gaafilee ati kaafte yaada kee kana kaafaa inni deeggaraa. Yaadni kee kun kaafaa wajjin ni deemaa. Yes, kaafaa maaliif dhaabata? Qabsoo nagayaatiin Itoophiyaa mirga uummata Oromoo, Itoophiyaa dimokiraatawaa fi federaalawaa keessatti mirkaneessinaadha. Akkasimi. Anis kan hin amanu kanuma. San akkamitti argina ka jiru bifa adda addaatiin kan itti deemnu ta'a. Yeroo hedduu waa'ee kophummaa kiyyaa kun nama yaachisa. Gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan akkasuma goonu bikkaan geenye. Amma immoo san caalaa we are more extended. My role is to provoke. Not everybody should do or could do what I do. It requires experience. It requires some level of tolerance. Also, resources qabnu. We have learned to use our resources wisely. Fakkeenyaaf yeroo qabsoo san Eliyaasii fi Muhammad Abdooshii fi namoonni ammallee gadi hin babaasin. Few of you, probably Atlanta one jirtaniif, you might know how critical they were to what I was doing. But the larger population didn't know. Therefore, the regime did not target them. So, we were able to minimize cost. Amammo, our dependence on them has decreased. We have various teams, who do the operational work. My job is mostly analytical and provoking. Consider me the communication arm of what's going on. The communication arm of what's going on. I'm not dismissing what you are saying. It's valid. But bear with me. Give me some time. Obboleettiin gaafiin kaafte yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jeetti rakkoon uummanni keenya ammarra keessa isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Ta mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati. Mootummaa Tigree haa fudhannu. Mootummaa Tigree kan jedhu mootummaa Wayyaanee haa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nu fixee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi garee isaa nutti as argine. Murna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamaa jirra. Belbelaas jirra biyya keessatti. Uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaafte gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni marii kun isa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyya'aa dhufan malee.
Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirrirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyta jallatus hamotus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaa fi Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan kan geggeeffamu miti. Oromoon qofti kan danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee duubran qabu manguddummaa namni na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. They don't mean it. Biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma angoorra jirtuun abboota isaanii qaree angoorra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa Makanamee waan inni gaafa yaadee jechaa ture osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaaniif biyya kana irra ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon koottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Sarara hundaa'aniiti falli jiru Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haarayaa miti. Gaafa biyya gallirraa 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis dhaabbileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi misoomni dimokiraasiin dhufuu danda'u aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru yaada jedhu tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Didanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemuu jiran. Akkuma ammaa isii jedhu dubbii bahan dhoor gangala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu kajamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jarana. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka hubboo lafa baxara godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia, or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zaman Haile Sillaasee zaman dargii Eertiraan waggaa gubattu
Goojjam Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa godhamu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo walitti qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no. Gaafa lola Tigraay banuudha deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti baname sirrii fakkaata malee biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii. Then what? We end up $28 billion in the red. What? 1 million people and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jira. Akka ummataatti immoo wanni ummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbatti walii galtees. Abadan, this is not possible. We need a holistic peace through the whole of Ethiopia. Kun dhaamsaanii qabuudha jechuudha. I think as you got the question that Sheikh raised is very important. In Ethiopia today, peace should be the #1 agenda in every elder's mind, in every religious leader's mind, in every young man's mind, in every businessman's mind. Not out of some wisdom, not out of some altruistic view, because the war has touched everybody. If you are a businessman, today you are facing bankruptcy in Ethiopia. If you are a teacher, you cannot feed your children. If you are a farmer, you cannot harvest your crops. What is the common denominator to all of these problems? You know, my mother goes to visit her family for worship from Adama to the countryside regularly. But now she cannot because somebody will kidnap her. Maal na jette beeytanii? Siitu balaa tan hunda nuuf fide. Jarri duraa sun yoo dubbanne nu hidhan malee afaan qabannee deemnaan nun tuqanii. Amma barru waan ajaa'ibaatii jira biyya san keessatti. Kanaaf, I think what is really important is the #1 agenda. Because what do I mean by peace? One of the thing is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. 1. 2. We need to ensure no new fighting erupts anywhere. Please, believe me, I study this thing like a doctor studies a patient. That region cannot survive another episode of war. The hostility, the escalation of rhetoric between Asmara and Addis Ababa is extremely dangerous. We should not allow them to take us to another war. While we work, we pray at all sides, primarily the government, but also the rebels, to end the conflict in Oromia and Amhara. We need to make sure the political division in Tigray does not lead to a factional fighting, which will immediately invite a fight between Eritrea and Ethiopia. If the TPLF factions, if the political division within TPLF spreads into the armed forces, the TDF, and the TDF start to clash, immediately the federal government will intervene and Eritrea will intervene. Then we are going to have a bloody fighting, a resumption of the 2020 fighting at a larger scale.
Mind you, Sudan is no longer there. Somalia has not recovered. Ethiopia is failing. Then we are going to have a chain reaction that will engulf every human being in the region. This is not politics. እዚህ ጋር እያልኩ ያለሁት ጓዶች የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። አሁን አንዳንድ ኃይሎች የህልውና የምናምን እንደዛ አይደለም። ትሩሊ የህልውና ጉዳይ ሆኗል። እዛ አካባቢ ጦርነት ከእንግዲህ በኋላ እዛ አካባቢ የሚቀጥል ከሆነ እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች የማይቆሙ ከሆነ አዲስ ጦርነት እንዳይፈነዳ የማንረባረብ ከሆነ የኦሮሞ መብት፣ የሶማሌ መብት፣ የትግራይ መብት፣ የአማራ መብት የሚባል ነገር ቀልድ ይሆንና ባይዘው ዛሬ ከኦሮሚያና አማራ ውስጥ people don't want to hear about Oromo or Amhara rights. People want to hear about end of war. Because the kind of war that's being fought in Ethiopia is so brutal, so ugly. You don't even know who is fighting who. Lava Darai Rambeitani Salali case. Waran Gor Afuri Gor Shanititu Ganta Senra Wolora. Mootummaanu bartakkaame amma ka jirtu. Mootummaanu waraana adda addaa qaba. Privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armored groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaan is yoo dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa yoo dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigree yoo dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii qabsoo haa turtanii bilisummaa, Oromiyaa, Dimokiraasii. These things have become luxury because survival has become the essential issue for the people in the country. So ideally we should focus to end the war, prevent wars. Then once we have succeeded in silencing the guns, we go towards negotiating a new political settlement that will pave the way for reconciliation, transitional justice, so on and so forth. Then we can talk about economic recovery, reconstruction of the destroyed part. See Tigray in Tamalkatu. If you take Tigray, you know, it's a tragedy what's happening in that country. So you have a Tigray where TPLF fought 17 years. They came to Addis, they elected the region. They are waiting for some dividend of their liberation to uplift them, some symbolic development here and there, but fundamentally, the human life in Tigray hasn't transformed. When they were forced out to Addis, they retreated back, then we have a new war. The region was devastated. The infrastructure was devastated. Okay? There was ceasefire, there is humanitarian aid going on, but the reconstruction, rebuilding of the region hasn't begun. Now the people of Tigray are facing a new war. Can you imagine? Your house is burned, you are sitting under a tree, you are hoping to rebuild your house, then you start to see somebody is setting a new fire on the tree you are sitting under. That is the prospect of the people, what the people of Tigray are facing. And these people of Tigray are not residents of some, far-flung island. They are integral part of the whole of Africa. Anything that happens in Tigray will affect Eritreans, it will affect Oromos, it will affect Somalis. So that's why we need towards building a broader coalition of peace advocates who push all segments of the political class towards silencing the guns and towards
bringing their political differences to negotiating table. I'm glad you are here. I wish I have the energy to go further on this. I will continue to speak about it. You can count on me. One message for the community you are coming from, for the Eastern Ethiopian people. The current provocations around Redawa, Harari, Moyale are aimed at instigating the deadly violences of 2017-2018. Wanni ani isinit dhimmu dhalattoota baha Itoophiyaadha, ka Somaalee, ka Hararii, ka Oromoo. Rabbii jaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warra achi ture beeka. Miskiinni meeqa gubatee, miskiinni meeqa buqqa'ee, reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma Dirree hidhaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaas irraa kafallee hanga ammaa hidhaa jirti ijoolleen san. Ammas ijoolleen tun bahuudha qabdi. San qofaami. Sheenii ni beekaatii ni beeyta. Rakkoo Dirree Dhawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu. Furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota jahan dabre kanaaf at least almost 7 years. Harariinis nagaa turte. Dirree Dhawaanis nagaa turte. Mooyyelees nagaa turte. Daangaan kun nagaa ture. Why all of a sudden last 3 months? Oromoo tabiraa ta'e moo Somaalee tabiraa ta'e moo Hararii tabiraa ta'e? Wal gorsa. Homiin ni jirti homiin ni jirti. Homii tan ammoo suuta mariidhaan. By the way, it's an exaggerated stuff. I've seen it and taa'eetiin manguddoota Hararii, manguddoota Somaalee, manguddoota Oromoo wajjin taa'ee waan hin beekne waa hedduun baranne. Wanni uummanni kun barbaadu haqa walii galchuudha. More than anything else, what they need is development. Awwadaa maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf. Almost onsanii jiran. Jiddugala sochii dinagdee guddoo akka turte san almost onsanii jiran. There is an effort to instigate conflict in the region. Every regime that occupied the palace has resorted to instigating horizontal conflict among our community members whenever they have been pressured. Abiy is not doing anything new. He is not inventing anything new. He is just pulling the old methods utilized by previous regimes. Therefore, please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif waan ajandaa gamaa gaman adda darbamtu. By the way, wanni kun amma Hararii, Oromoo, Somaalii jidduu qofa miti. Oromoo jidduu gosa gosaan, Oromoo bahaa jidduutti ni beeytan waan godhamu waan yaalamu jiru. Kuni fafa. Naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyattii irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuu hin qabu. Warra waan akkasii deemu san dura dhaabbadhaadha. Nutis dura dhaabbannaa ni saatillaas by the way. Keessattuu warra daasporaa kana taa'ee gosaaf gosayyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu. We know where the strings being pulled. We will expose it. I'm no longer silent, by the way. Kana beeka. I will no longer be silent like last 3 years. We will expose. Biyya dalagachuu feetanii dalagadhaa. I have no problem. I encourage you, as long as the return on investment is good for you, go invest back home. Do your business. Bashannanuu feetaa dhaqii bashannan rakkoon hin jirtu. Ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatii wali buusuudhaaf nama keenya gosaa wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu saaxiluu dhaabsisuu kan ta'uu nu beekaadha. Warra Atlantaa hedduu jabaadha. Galatooma hawaasa keessan cimsadhaa wal gorfadhaa. Waan dandeenye hundaan biyya teenyatti uummata keenyaaf nageenya akka dhufu ni carraa'inaa. Uummanni keenya ka addunyaa hundarra jiru kitaaba kana simachuudhaan marii bal'aa kana wajjin akka waan gootaniif hedduu ulfaadha.
marii hangammaa goone gabaasii lamaan dabre gooneef kana irratti goolabna. Garuu itti aansuudhaan karaa adda addaatiin ingeej gochuu koominitii keenya deefnee ijaaruu jajjabeessuu kan itti fufnu ta'a. Hedduu galatoomaa nagaan naa bulaa. As highest bidder akka maatittis waan guddaa godhaniif footoo kana mallatteessinee Laxiifaadhaaf akka maatitti bifa badhaasaatiin kennina. Kanumaan xumurree jirra. Hedduu galatoomaa hundi keessanuu nagaan gara mana keessanitti gala. I hope we're gonna stay to work together more still. I'm gonna let you push for. Gaafa karaa kuttee dhufte keessa waan waliin jenne. Waa jejjee tulpuu dawoo Silaa boruus hojii aras dubbisuun barbaadne gartee boru deemaa waan jeefin. galgalaan deema. Sign a big sign.